أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن الخلق. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. قال: حديث الحسن، وفي بعض النسخ حسن الصحيح. Haalaa fi amala gaarii qabaachuu yookiin naamusa gaarii qabaachuu. Abbaa Zarrii irraa nuuf odeeffame maqaan isaa Jundub ilma Junaadaa kan jedhamu, ammas abbaa Abdurrahmaan maqaan isaa Mu'aaz ilma Jabal kan jedhamu irraa nuuf odeeffame. Rabbi isaan lameen irraayyuu haa jaalatu. Ergamaan Rabbii irraa odeessanii nagaa fi rahmanni isaan irra haa jiraatu ni jedhe: bakka taate hundattuu Rabbiin sodaadhu. Dalaggaa hamtuu hojjette toltuu hordofsiisiif bakka buuti. Hadiisa kana Tirmiziitu odeesse. Hadiisni kun gaariidha jedhee garii kitaabaa keessatti gaarii qulqulluudha jedhe. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.